السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب تكون جالسة توتا في كوجا مجال كوجا har aje fuda me shari ko ni akisuma mo amale ماشي نفط المشروع تاعنا قسمة على شاني خلينا نتفاعل قسمة سنفلي الجهاز راح فيديو ما سنفلي فيديو ما سنفلي ورا بتكون أبغى أقول صوت أنا ورا برانا من بعد اللي وانا بسيطة نمو كسنك ما في كون خبرجان أنا كسبسكرايب لايك شير ما بقول خبرجان سيدا على سنجرا اليوم كسنة كنجال كنجال شير ما بقول سنجرا سنجرا لايكي تقاطي فيديو كان هذا دورات إلى نفس الجلسة سيفيا يو عمل لك كمان شو وطني بودا فرفتشون كيسا وانت بتشوف في أول لسنا بدر كم وان بتشوف أول وطني تريج لين دكم وان بتشوف أول فيديو كيسا نمسك أكيد ماشي مثلا مثال اللي بيجي من ودام جالس بيجي ما كامل كيسا نجشور أما وان دلقات تاني بيجي خليفة بيس اللي ماله يروح تاني نجشور كامل كيسا مختص إنت لا بينا نجشور وان وجد أن يروح إيراد تاني بيجا أكيد ما أبغى نوال يروح إيراد تاني بيجا وان يعني ماشي نفرد بنتأكد إن الدكان وانت بقى يوم سنتراكي ماشي نفرد بنتأكد نيجوا كنا كتمر من قبل ناس يدرا أو بين قبل الدكان وان إيه أكيد ما تألفت مشاني يوم بشاطر في اللي شيء إن اللي الدكان خلني بيجي في وان إيه سني ليش فيا أما ليش فيا دو تقول سفيا وان إيه سني في اللي مالك من كون اللي كمان ليش في وان إيه فيديو كده أنا أقول لك سبسكرايب لايك شير كورا إلى ناس نجرا أما بقول سني كنا بيسان Anggaru yu ovini anti daya chula ka amas kes asin musu kana aja jafi chisi satara yu ovini le akasuma mo debe amalle mashino fata mi chulle aja jan fichisi satara wante aja jafi chisi satara asin fi aja asin anggaru aske satule bias halat ni kata to mission daraja aba mission kundu daraja na ko chula kana li hanga to ko habe tani chula fridge daraja ni chula ovini daraja ni chula talatum shande kusuma akamalle ماشين فتن بيجوا عينة ثانية أجرا جرا ما يسافروا مالي كذا بارو لو بردان فيديو كده هم بتمرات تسافر لك يبرا لو جبت راس نيجرا دايجا ولا ما Akkuma isin argitan har'a jechuudha maashaallah firiijii hedduu babbareedaa ta'e kwalitii qabadhee isin dhufee jira jalqaba irraa hanga xumuraatti ilaalaa isin jedha saayiziin isaallee akkuma isin argitan kana guddaadha xiqqaa irraa hanga guddaatti qabadhee isin dhufee hanga xumuraatti viidiyoo kee kana ilaalta malee biran ta'in akkasuma akka hafuuran dhoofneef maqooyyaa tursiisuuf keessaa qaba madardara jalaa kaasee hanga gubbaatti akkasuma paaworii yoo barqannasuu barbaadan dafee daftanii akka wanta isin qorrisiisuu barbaadan paaworii dabaltan akkasuma madardara jalaa kaasee hanga gubbaatti saayiziin isaa baay'ee waan ta'eef akkasuma ammallee ka isaa gadi hinjira haga sooma baratiin bade sa'aatii 12tti meeshaan achi keessa jiru tabalaanshu akkasuma kunillee maqooyyaadha yookaan kan akka fuuran dhoofne tursiisu kan duratti sun guddaadha kunillee xiqqaamaan garuu hojiin isaa tokkoma jechaadha akkuma isin argitanii meeshaalee isaa guutuu wajjin kinootii ka killee baasu ka hunda isaaf keessa qaba akkuma isin argitan madardaan isaa jalala haga gubbaa akkasuma kunillee dafee qorrisiisuu yoo barbaadan paawuriitiin dabaltanii kunillee maqooyyaan isaa yookaan akka fuuran dhoofsisne tursiisuusa kinootii kanaan jechuudha hunda isaa akkuma wal fakkaatama jechuudha meeshaani kwalitiin isaa garuu tokko miti hundi isaatu garagara waan ta'eef akkuma isin argitan kana kun ammoo isa hin qabu garuu kunillee bareeduma darajaa qaba kan meeshaan hunduu tokko miti akkuma isin argitanii akkasuma xalaltuu bishaanii jechuudha xalaltuu bishaanii akkuma isin argitan kana tasbira jirtu kunniin hunduu yoo laaltan tokko isin fakkaata garuu hunduu tokko miti garagara jechuudha kwalitiin isaa gubbaa isaa kanarratti bishaantu gala akkasuma bishaan isaallee wajjumaan jechuudha bishaan itti naqanillee wajjumaan gurgurama qorraa jiddu galeessaa fi OAdha akkasuma jala isaatitti jechuudha firiija of keessaa qaba ka firiijallee of keessaa qaba bakkee burcuqqoo maa'oo makaayanii kuni fi kun yookaan laaltan tokko fakkaata garuu dirjiitiin isaa yookaan oomishni bakka inni itti oomishamellee tokko miti kwalitiin isaallee garagara kunillee akkuma sanii waa hunda qaba akkuma san argitan kana maashaallaadha madardara lama qaba hunduu garuma gara jechuudha isin saayizii ofii keessanii barbaadanii fi akkaataa isinitti toluun akkaataa gatiin isaa qannasuu fi dabaluun jira jechuudha erga bitachuun hin oolle waan kwalitii hoyyaa jechuudha xiqqishaan kunillee hin jira namoonni barbaadanii bitachuun dandeettanii akkasuma maashina uffata miicoo jechuudha maashina baay'ee kwalitii ta'e namoonni tokko tokko hin beekanii kun iskaaniidha jechuudha iskaaniin kun
mirtiin isaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Namoonni hajamtan bitaa isin jira anillee isa kana ajajadhe fudhataa jira jechuudha. Kanama sadii bakka takka wal bira bitee jechuudha. Iskaanii kana maashina uffata miicuu abbaa kiiloo 13 ti garuu kwaalitiin isaa abbaa kiiloo 14 caala jechuudha. Akkuma san argitan kana ilkaan qaba. Wanti isin beekuu qabdanii keessa isaa kanatti ilkaan hin qabaanne homaan fayyadu kun ilkaan qaba. Akkasuma maxxarra bakka qoshashaa baasuun illee of keessaa qaba. Akkasa ammallee bakka uffatatti goggogsuu jechuudha. Akkuma san argitan kana hundi isaayyuu ulaagaalee isaa qaba jechuudha. Inni kun illee abbaa kiiloo 16 ti jechuudha. Akkuma san argitan kana hundu kulen isaa garaagaraa kunillee akkuma sana argitan ilkaan qaba. Bakka qoshashaatti hin baasu akkasuma boota uffata fideetti goggogsuu akkuma san argitan kana jechuudha. Hundu daraja qaba waan ta'eef isin keessanitti tole kiiloo aga barbaadaniitiin haga humna keessaniitiin maxxanii keessan ilaaltanii ajajachuu dandeettanii sinin jedha. Keessan yoo dubbistan gatii isaa tokko tokkoon argachuu dandeettanii kamtu irra bareeda kamtu badallee asuma keessan hin hubattan sinin jedha. Asumaan viidiyoo kee kana subscribe like share gocha hanga xumuraa ilaalaa sinin jedha. Kiiloo 13 irraa kaasee hanga kiiloo 20 jechuudha. Akkasinitti mul'isaa jiru kiiloo 18 16 14 kiiloo tasbira kunillee kiiloo 18 jechuudha. Wanti inni qabu hundu akkuma kaaniti jechuudha. Garuu maashinni hundu tokko miti wanta isin beekuu qabdan jechuudha. Akkuma gatiin isaatti wal caalu kwaalitiin isaa wal caala. Akkasuma bootaan inni itti amaratamullee garaagara. Amma ka duratti sunii fi kunuu tokko miti jechuudha. Kun ammoo sanniin hin gahu jechuudha. Akkuma san argitanii ka jalqaba isin mul'isisan hin gahu. Akkuma san argitan kana kennooti kunillee yeroo rakkisidha. Akkuma san argitan maashaallaadha. Kunillee ilkaan isaallee baay'ee bareeda ilkaan qaba. Ka ilkaan hin qabne kunniin illee hin jira garuu feeggannoo godhaa yoo bitattanii sirriitti feeggannoo barbaachisa maashinoonni akkanaa kunniin galtanii isin harkallee dhaabatu mala waan ta'eef akkuma argitan kana maashinoota hedduu kana keessa kamtu irra bareeda akka ta'e jalqaba irratti illee isin hime jira kan fudhadhe kana jechuudha. Akkasuma istoofii tachi jechuudha. Istoofii baay'ee kwaalitii taate bareeddu tana namoonni hajamtan bitadha abbaa lamaati. Abbaa lama ta'ee osoo hin taane meeshaa baay'ee kwaalitii taatee fi bareedduudha. Abbaan tokko illee hin jirti. Akkasuma oovinii jechuudha. Ooviniin kun jechuudha ka amma mukaa kun jechuudha. Kwaalitiin isaa baay'ee gadi bu'aadha. Akkuma san argitan kana kwaalitii baay'ee hin qabu jechaadha. Inni kunniin illee lamaan itti aanullee shashaggama garuu anammoo ka isa caalu waan ajajadhee jiruufi ka mukaa ka amma san argitan kana ta'e appiliin toomaan jedhu isa kanarra hin caala garuu inni sunillee baay'ee akkas filatama guddaa hin qabu. Kanarra hin caala jiddu galeessa jechuudha. Namoonni birriin isin jala ol bahee kowaawwan bitachuu hin dandeenye appilii bitachuu hin dandeettan inni bareeda. Ka amma bane kun garuu hooma takkayyuu osoo itti dhiiftanii xixiqqaa bitattanii isin yoo birriin keessan bahuu irra inni kunillee kan amma isin mul'isaa kunillee hoomaan jedhu shaggaadha. Kaawwan hin gahu malee martuu darajaa qaba beekaa wanta isin beekuu qabdan yoo birriin isin hanqate ka amma isin mul'ise lamaan kana bitachuu hin dandeettan yookaan ammoo appilii bitachuu hin dandeettanii garuu ka macarrashaa isin mul'ise jalqaba isin mul'ise sun ammoo isin fayyadu. Akkasuma maashina otomaatikaati jechuudha. Kinooti maashaallah maashina baay'ee kwaalitii ta'e otomaatika ofumaa miccee ofumaa yoo masan gokkisee baasa hin beektani kana isinitti hin himu waan ta'eef firiijii gurguddaa qofa maanoo mul'ifta zulaa yoo jettan kinooti saayizii isin barbaadanii xixiqqishaallee qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Tokko lama miti wanti isin qabadhee dhufee meeshaa hundumaayyuutu jechuudha. Tartiibaan isin qabadhee dhufee isin ammoo ka barbaadan irraa sirraa sirrishuut gootanii keessan dubbisuun ani dandeettani. Akkasuma xallaltuu bishaanii jechuudha. Duratti kan maabiraata isin mul'ise amma ammoo ka keemikaalallee isin mul'isee jira jechuudha. Akka humna keessanii fi akka darajaa keessaniitiin bitachuu qabdani dirqama wanta gatii wuddii qofaa miti wanti isin bitachuu qabdani. Akkasuma kaawwiyaa uffataa jechuudha. Ka bishaan irra ca'uusan jechuudha. Namoonni barbaadan bitachuu dandeettanii gurguddaan miti kun xixiqqaadha wanti isin beekuu qabdani. Akkasuma maashina buna daakuu jechuudha. Kiiloo giraama haga barbaadaniitiin giraama 100 irraa kaastanii hanga barbaadanii bitachuu dandeettanii. Maashina shunkurtii akkasuma maashina juusotaa maashina shunkurtii kun xiqqaadha jechuudha. Guddaa miti garuu gatiin isaallee bareedaadha. Akkasuma jechuudha firiijii baay'ee xixiqqishaa ta'e jechuudha. Yeroo inni gurguddaa bitachuu hin dandeenye garuu firiija dhabuu hin feene kinoo xixiqqishaa kana bitachuu hin dandeettan jechuudha. Firiijii bitachuu hin dandeenye humni keessan akkasuma immoo dhabuulleen isinitti ulfaate xixiqqaa kana bitadhaa isinin jedha. Akkuma isin argitan kana baay'ee xixiqqishuudha gatiin isaallee isin qannasa. Keessana dubbisuun irraanfatinaa nagaatti.